hojiidhaan sii kanna saboo Jawaar Mohaammed amata lama hidhaa ture bar mee karaa inni bar Jawaar Mohaammed dhufee bar activate nu godhee bar boo qabsooti nyata qabbanoyte ta social media tin sinja ta lafata waboon itti jirtu sin baanu sanin tuqin tuqan taatu waboon irraan tuqin sinja deero waboon daggala seenee qabsoon isaa awtii irtinaa sima ha silaa bar qaata karaa wabootin finfinnee hu qabanneen sinjee bar silaa finfinnee hu qaata qabanneen sinjee wahiif xiqqoo turre waa qulqulleessaa jira waa gingilchaa jirra dhaggeeffadhu tanaas keessaan sii maka du'oonni siin jedhu hinaaffaa Jawaar Mohaammed dhiisaati yaadaan isa injifadhaa ummanni Oromoo magaalaan isaa bal'oodha itti gurguradhaa yaada keessan gabbaati waa'ee dhuunfaa isaa dubbatuun immoo doofummaadha malee hayyummaa miti waa'ee nama dhuunfaa tokko gabbaatee ati hammeenya akkana jechuun suni wallaahi kuni cabina keeti laafina keeti yaada addaa qabdaa gabbeeyti yaada sin gurguradhu naas hin jee garuu ilaalcha nama dhuunfaadhaaf qabdu tokko hammeenya nama dhuunfaadhaaf qabdu tokko ummata Oromootiin hin burjaajeessin kanaan sidhaman isheerame bar waan rabbiin namaa kannu kana rabbuma namaa kannu san gaafadhaa jab rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbiin qooda keessan hundaahu namu qooda mataasaa qaba jee rabbi subhaanahu wa ta'ala Jawaar Mohaammed hidhaa ture waggaa lama hidhaa ture dubbachaan turre hidharraa baheetis dubbachaan turre haga inni dubbate kanatti laaligaa social media akkam fakkaata Oromoon ka walin arginillee wal argee barbaleeso barboo tokkummaa Oromoo ta'ee barbaleeso jaalattu jibbitus anama isa faarsuuf hin dhugaa isaatiin siima garuu dhugaa inni qabu haga Jawaar Mohaammed amma addunyaarra deemu eegale kana Oromoon yaadallee wal bahuu eegale barbaleeso si barboo Oromoo amata 50 waliif fiduudhaaf yaalii godhan qaallichi guddaan haajichi bar guyyaa 5 keessatti waan nuti amata 50 Oromoon waliif fiduu dadhabne guyyaa 5 keessatti waliif fidee bar Oromoo kuni duraan dursee kuni dura injifannoo miti walii gallaa miti duraan dursee kun injifannoodhaan miti mataa ummata Oromoo liqabuun Oromoo gara takkatti dachaasuun yaanni isaa fedhu fudhatama haa qabu fudhatama haa dhabu nuti nu keessa jiraateetuma nuti ummanni Oromoo dhufnee wal agarree dhimma Oromoo fi Oromoo irratti wal mari'achuu danda'uunu ani qabeenya guddaadha Jawaar Mohaammed qabeenya guddaadha nuuf faaya osoo dubbachuu baatee calliseewu callisuun isaatilleen diinaaf nuclear bombirra callisuu Jawaar Mohammediitu diina rifachiisa callisuun Jawaar Mohaammed nuclear bombii daran diina rifachiistiin sin jabbaleessu gaafa inni achi gabbee dubbate immoo firritti gammadeeti hinaaftuunis hinaaftee waanyuunis waanyitee gaa kan diinni daranuu bakka jiru baqeedhuma jechuudha kanaaf yoo karaan Jawaar Mohaammed karaa haqaa ta'ee rabbi isaa gargaaruu jenna yoo karaan Jawaar Mohaammed karaa sirrii hin taane immoo rabbiin isallee ummata Oromootillee rabbiin yaada sanirraa nagaan rabbi isaan haatiisu jenna Jawaar Mohaammed malaayikaadhaa miti nabiyyiidhaa miti haqaas ni qunnama ni dogoggoraas bakka inni dogoggoreetti immoo gabbaatee gaafachuu yaada isaa san qeeqoo mirga guutuu qabda waa'ee dhuunfaa jiruu jireenya isaa keessa hin seenin kana kajannu yoo dandeesse akkasatti waliin nu qabii nutti bukkisi nutti qaaqinaas hin jee madraka siif hin qopheessa yaada kee gurguradhu magaalaan qafiraa banaadhaas hin jee dinnichaas fidadhu qafiraa dinnichaa jira boqqolloo jira shunkurtii jira mixaaxisii jira timaatimii jira waan feete keessatti gurgurachuu dandeessa magaalaan Facebook tuni gabayaa keessatti waan feete gurguradhu abbaan yaada kee gartee naaf taajee haa bitatu yaada kiyya malee moo yaadni biraa hundi dogoggora jettee yoo kan amantu taate yaada waan san injifatu yaada gaffidadhu kana kan amanu nuti amata lama guutuu Jawaar Mohaammed hidhaa ture bada yaada kee maaliif nutti fiddee nu gurgurattee nun amansiisin maaliif karaa tokko nun oofin haa Jawaar Mohaammed bar amata lamaaf hin jiru jechuu dandeessa callisee dhabamee bar kaafa'oon wani jedhamu bar akkan duune akkan jiraanne dhabamtee turte bar hin jirtuu bar kaafa'oon hin jirtu amata lamaaf akkan duune akkan jiraanneetti dhabamtee turte
eessa turte amata lamaan san ummata Oromoo maaliif ijaartee ijaaramtee hayyoonni jaamtu bar gaaf tokko isinitti himeen ture bar yaada keessan irra guddaa yaani nuti beekumsa keenyaan wal gartee wal cabsuudhaaf malee diinatti cabsuudhaaf yaaliin goonu kana rakkooni bar amata lamaan sadeen ummanni keenya beelaan du'aan ajjechaan buqqaafamuun fannifamuun saamamuun hiraarfamuun akka malee tahaa ture kana maal Oromoo fi Oromiyaadhaaf gumaachite yoo Facebook gubbaa iyyuu fi iyyisiisu taate malee anaa fi atiis hiriira baane hagamni hagumna keenya hiriira baane hiriira bahu haya sanii achitti dirreen banaa turte adeeroo opportunity guddaa qabaachaa turte Oromoon hoggansa dhabee eenyuun hoggana jedhee second Jawaar Mohaammed fa'aa jedhanii hunnoo tamaam waarituu fa'aa namoota akkasii fa'aa kajeelaa turan Yahyaa Bashiir fa'aa kajeelaa turan yeroo san keessatti hiree guddaa qabattee turte barate nama competition ishee waliin godhullee hin qabdu ture sigalee yeroo feetan the next Jawaar Mohaammed jettanii Yahyaa Bashiir maqaa dha'uu turtan the next Jawaar Mohaammed jettaniiti tamaam waarituu fa'aa maqaa dha'uu turtan yeroo sanitti maaliif gabbaatanii Jawaariin teenaa gariin keessan hayyoonni biraa jechuudha ka arraan tana waan danda'een gurbaan kun qoratee itti yaadee karaa kanarraa mee karaan kanaan jijjiiraa yoo je'ee yaadee dhufe hiree kannaaf chaansii kannaaf carraan kasaati yaadannu yoo carraa qabdutti hin fayyadamne carraa namaa biraa maaliif balleessita hay carraan rabbi sii kennee jira bar rabbi amata sadii gurbaa kana sirraa hidhee amata sadii guutuu carraa sii kennee ture rabbiin waan beektuun kitaaba beektuun humna qabduun yaada qabduun waan dandeessuun mee Oromoo fi Oromiyaa bilisa godhii jee rabbiin amata sadeen dabree kana carraa rabbi sii kennee ture carraa kee duba hamburger itti nyaattee itti raftee itti uydee waan feete itti leedee gurbaan mana hidhaa keessa taa'ee kitaaba itti dubbisee qalama itti garagalchee hayyoota itti dubbisee abbootii amantii itti dubbisee as qabee achi qabee waan Oromoo fi Oromiyaaf ni tahaa je'ee inni itti amanee yaada isaa dhufee gizee gurguratu yoo bitachuu dadhabde hin bitadhu je'eeti dhiisi ummata irraa bitachuu barbaaduma hin burjaajeessin ummata san yaada biraa yoo qabaate yaada injifataadhaan gakkootu dachiin dimokiraasiidha an hagasumaan sidhaam akkasi gaaboo Oromootiyya jabaadhu gaanaaf mee jabaadhuun isin jee bara waan tokko maa jirratti naa beekimoo qabsoon tun qabsoo ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti akka hin taane qofa naa beeki qabsoon tun sirna mootummaa faashistii Abiyyi irratti akka ta'e qofa irratti xiyyeeffadhu. ولي قال لا